gaaffii maatisii chaalenjii isin godhu garuu sirriitti isin fayyaduu danda'u dursinii qabadee dhufeera. YouTube chaanaalii kee subscribe gochuun eegala. Viidiyoo kan hanga dhumaatti ilaala. Shows that sin theta over cos theta plus cos theta over sin theta is equal to sec theta cosec theta. Okay? Sin theta over cos theta ida'u cos theta over sin theta sec theta cos theta sec theta cosec theta dhuguma agarsiisa jedha. Okay? Solution. Okay? Then maal goona jechuudha? Raashiniidhaan waan ta'eef hawaasa jara kana lamaan jechuudha. Cos theta sin theta walitti baay'ifna jara kana lamaan. Jennee cos theta sin theta eenyu fudhachuudha? Cos theta fudhachuudha. Cos theta sin theta gaafa cos theta fudhu eenyu gaa sin theta gaa. Sin theta taa'im sin theta maal ta'a? Sin square theta ta'a. Plus cos theta sin theta eenyu sin theta gaa. Eenyu gaa cos theta gaa. Cos theta times cos theta cos square theta ta'a. Okay, sirriitti lafaan bu'a. Okay, maal immoo beekna jechuudha? Sin square theta plus cos square theta immoo walqixa maaliif? Waan kan jedhu beekna jechuudha. Obvious. Okay. Shii kan hin beekna jechuudha. Shiin kunis hin mirkanoofte jechuudha. Akkamitti akka taatu viidiyoo ta'an keessatti siniif hin mirkaneeffe jechuudha. Okay. Then 1 over cos theta sin theta. Okay. Kana jechuun. Okay. Shiin kun waan taateef jechuudha. Okay. Kana jechuun maal jechuudha? Is equal to 1 over cos theta times 1 over sin theta jechuudha. Kana jechuun. I'm sure. Isin gara yaad. Okay. Then 1 over cos theta jechuun maal jechuudha? 1 over cos theta jechuun sec theta jechuudha. 1 over sin theta jechuun maal jechuudha? Cosec theta jechuudha. Okay. Kana jechuun. Okay. Kanaaf sin theta over cos theta plus cos theta over sin theta is equal to maal ta'a jechuudha? Sec theta cosec theta ta'a jechuudha. Okay. Kanaafuu we have already approved. Mirkaneeffannee jirra jechuudha. Viidiyoo kana akka isin jaallatan shakkii qabu. Hiriyoota keessaniif share godhaa. YouTube chaanalii koo subscribe godhaa. Ajiraadhaa.